qaama keenya fiizikaala isaa bareechuufis taanee fuulaa fi rifeensa keenya viitaaminoota albuudota mana keenya keessatti kan argaman karaa salphaa ta'e mana sooressas tahee akkasuma mana miskiinallee kan namni hundi argachuu danda'uu fi gatiin isaa madaalayiinsa yookiin baay'ee maallaqni isaa oliin kaane garuu faayidaa isaa wallaaluu irra namoonni biyya keenyaa nyaata filatamaa foon coomaa fi lukkuu akkasuma wantoota adda addaa qofa se'an nyaanni faayidaa guddaa qabu qaama keenya bareechisuufis tahee furdinaaf salphaa tahiin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuunee oromoo koo guutu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin jirra jirtu isiniin jedha warroonni maatii koo taatan hedduu galatooma kan maatii koo hin taane bakkatti sabskiraayib tuquun mallattoo laayikii cuqaasuudhaan akkasuma mallattoo bilbilaa irra cuqaasaa akka yeroo hunda viidiyoon ani gadhiise isiniif dhufu namni dura maatii kiyya taatan ammootu irra deebitanii sabskiraayib hin godhina ijoolleen hedduu waan akkasiitiin rakkachaa jiranii sabskiraayib godhanii irra deddeebi'anii waan sabskiraayib godhuun na fayyadu se'anii irra deebi'anii sabskiraayib yoo godhan irraa ka'aa viidiyoon hin dhufuuf jechuudha takkitti yoo sabskiraayib gootan achi booda adada viidiyoo gadhiisuu mallattoo laayikii qofa yookiin quba ol gargaaruu san qofa cuqaastan jechuudha. Kanaaf har'a mana keenya keessatti waan fayyadamnu akkasuma mootuyyuu gaafii namoonni hedduun na gaafataa jirani furdina yeroo gabaabaa keessa furdina fayya qabeessa barbaadaa jedhanii namoonni hedduun dubbataa jirani asirratti mootuyyuu gaafileen akkasuma mootuyyuu wantoonni tokko tokkollee dhiyaataa jira. Kanasitti argitan kuni karaa achi aanuun simsimaa itti aanee ammootuyyuu asitti zabiibaa itti aanee harcee haayisaati misira. Kanneen afran mana kamiyyuu hin dhabamuu mana kam keessa jira akkasuma immoo nyaataa fi waan bareedaa ta'e mana kamiyyuu eessattuyyuu mana madaamis ta'e ufiifis yoo bitanne maallaqa xiqqishuu garuu bu'aan isaa akkaan guddaa gatiin isaa hundi isaatuyyuu karaa salphaa ta'een argachuu dandeenya garuu faayidaan isaa namoonni hin beekan jechuudha. Kanaaf misira karaalee kamiinis ta'e misira diimaa fufurdaa osoo ta'e bareedaadha bu'aan isaa jechuun boora tokkotu jira haphiidha jechuudha caccaballee. Rakkoota kan qabu garuu ammootuyyuu har'a kaniin isin qopheeffachuu qabdan waan afurii zabiiba yoo irraa dhabdanillee rakkoo tokkoon qabu yoo isin dadhabame ammootuyyuu daa'ima zabiibatu jira yookiin ammootuyyuu maal jedhama maqaan isaa dhiifaman of kolchaa yogguu yaadadhe isiniif hima asiin dura hojjadhee jira murabbaa zabiibaa ni jira kanaaf hundi keessanuyyuu namoonni zabiiba argachuu hin dandeenye zabiiba yeroo hedduu dhiyeessee jira akkamitti akka hojjetamu maalirraa akka dhufu hojjadheera viidiyoo kee namni beeytan hin beeytan jedhee yaada namoonni zabiiba argachuu hin dandeenye ammootuyyuu misira akkasuma simsimaa fi harcee haayisaa namoonni biyyaan baa jirtan kamasitti argitan kafa Afrikaati ka arabni shufaana jettuun san keessattuu ijoolleen keenya ka biyya arabaa keessa jiraattan karaa salphaa ta'een isuma qopheeffattanii namoonni tokko shufaanni yookiin ammoo nyaatoleen ati nyaadhuu jettu kuni shamarran keenya hedduun jechuudha gariin abbaa manaa biran jirru akkas abbaa manaa yaannee waan akkasii walumaa galatti qaamni namaatuuf beekuun waan tokko jechuudha. Jireenya kana dagatanii dubartii hedduudha jireenyi namaa ka diigamaa jiru akkasuma gaa'ela hedduu yoo dura jaartiin nagaa hojii jiraatti gaafa biyyaan baa turte sababa miidhamaa irraa fidhiin wanni hundi miirri isii keessatti du'e sababa kanaaf jecha akka waan bakka nama biraa wajjin waan hedduutu jira gaa'ela keessatti kana saniin jedhu namoonni waan akkanaanatti taasisan waan jiraniif hamileen isaanii akka cabduun barbaadu waan icciitii baasee sehanii sababa kanaaf jecha sababnummaan viidiyoo kanarratti xiyyeeffadhee ka qaama keenya hormoonii keenyas ta'e akkasuma jireenya keenya keessa bu'aa hedduu qabuudha rabbiin yaada muraada keessan isinii guutee warra gaa'ela raawwanne gaa'ela isinii haa hiruu warra ammoo jaarsarraa fagoo jiru jaarsa keessanitti isinii haa galchu nin beekaa namoonni immootuyyuu waan akkasii isin muudataa jiraate gaafii akkasii hedduutu naa dhiyaataa jira keessalleen sooma isiniin jedhaa warri amantii biraa qabdan ammootuyyuu sooma jidduu sooma midhaan kanas addaan kutaa ji'a sadiin itti deebitanii fayyadamtanii jechuudha. Kanaaf misira keenya ibidda baay'ee laafaa ta'ee fi akkasuma mootuyyuu eelema ta'e jechuu kama mana arabaa keessatti argattanii biyya keenyallee viidiyoo dhiyoo kana viidiyoo bareedaa miti malee mucattiin biyya waraabdee ittiin yuutuuba zulaa shoo jedhu hojjattee jirti mixxinii maal jechuudha jedhanii namoota hedduu sheer godhe garuu namni hin laalle adaraa asumaan sabskiraayib naa godhaa fi adaraa keessan isiniin jedha misira keenya immisnee yookiin akooyinii akkuma qorsootitti kunoo ibidda laafaa ta'e irratti bifa bareedaa kana haga inni godhatutti in tursiifnaa ibiddarra bilcheessinaa garuu gubatuun qabu wal keessallee ta'uun qabu namoonni biyya jirtan ammootuyyuu eelee faaraa irratti ho'ifachuulee ni dandeettanii akkasuma ammootuyyuu simsima kennallee haala kanaan ho'isna hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni foolii abishii jibbitanis akkasuma ammootuyyuu abishiin foolii qabdii akkasii maali jettanis kun haala salphaa ta'een nyaata karaa nagahaatiin foolii tokkollee hin qabne hunda isaa erga dhimmisne harcee shoorballee xiqqoo dhimmisne amma ammootu ni daayinaa yookiin ammootuyyuu walittis namni biyya jirtan baabura fidachuu ni dandeettan isiniin jedha haala kanaan daayine gingilchaa kennan
fayyadamuu dandeenya. Namoonni biyya jirtanis walitti ho'istanii haala kanaan akkuma bassoo daayisitanitti daayisisuu ni dandeettanii hunda isaatuyyuu. Garuu zabiiba qofa gogaa yoo ta'e malee isiniin daaku harcee hayisaamuu kama biyya jirullee fayyadamuu ni dandeettanii. Irra caalaa filatamaa jechuu harceen hayisa. Garuu ani waan biyya hin jirreef ammatti kan biyya ambaa jiru fayyadamaa jira. Shufaana isa jedhaniin namoonni hundi keessanuu hin beeytanii. Haala kanaan ammootuyyuu saliiqa yookiin simsima erga daayinee geessinee zabiiba kennallee daayina jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa zabiibnis tahee saliiqni kunoo akkana taha jechuu. Saliiqa amma kun simsimni sun akkuma isin beeytan zayitii fi akkasuma pirootiinii viitaaminii ol aanaa qaba. Kunoo zabiibni illee akkana ta'ee jira. Murabbaa ta'ee jira jechuu ufuma. Ufumaa kireema natsaa ta'a yoo daayitanii jettan isinii galee xiqqoo bishaan itti gootanii yoo inni yonnaa ta'e jiidhaa ni ta'a jechuudha. Hedduu bakka murabbaa ofii mana goonaa yoo ammootu kan argachuu hin dandeenye ni bittanii. Asitti kan isiniin jechuu qabu ka amma walitti daayine kana harka keenyalleen wal fudhachiisuu hin dandeenye. Dirqama maashinaa miti. Garuu ani daddafee viidiyoo waan hojjechuu barbaaduu fi kallaaxan naqe malee maashinni waa daaku dirqamaa miti jechuudha. Erga haala kanaan daayinee osoo maashina kanaan hin tahini isaanii qulqullina qabutti isaanii bal'aa afaan bal'aati goone akka micciirraa yookiin ammoo cuukkoo ni beeytan jedhee yaada. Wan dhadhaan laaffisan nyaata aadaa Oromoo keessan ni beeytanii akkasitti isa san goone ammootu daa'imaa maankaa 2 hanga 3tti goone. Namoonni daa'ima argachuu hin dandeenye murabbaa tiinii jechuudha. Murabbaa tiinii asiin durallee barsiisee jira. Murabbaa tuffaahaa yookiin aappiliitu jira. Murabbaa nyaatolee hedduutu jira jechuudha. Ka roomaanaa akkasuma dhiifama ka roomaanaa hin fayyadamin akka roomaanaa ka waan biraatiitti fayyadamanii murabbaa faroolaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu karaa kanaan fayyadamtanii maashina kana isin barbaachisu. Haqiiqatan haxumaan jechuudha. Harka keessan dhiqattanii harka keessanillee harka qulqullina qabuun waliin gahuu dandeettan haxumaan waliin gahuu dandeettan. Kuni garuu ammoo namoonni maashina kana qabdan rakkoon qabu akkana sirriitti akka isin wal fudhachiisee akka daa'imaa ta'u waliin gahuu ni dandeettanii. Booda sanii ammootuyyuu kunoo haala amma argitan kanaan erga wal fudhachiifnee geessinee meeshaa qulqullina qabu saanii bal'aa qulqullina qabu nyaanni kun qophaadha. Yeroo hedduu nyaata akkanaa isinii hojjedhee jira. Garuu namni keenya hin beekan hin fayyadamani. Kunoo isa kana saanii qulqullina qabu goone bakka qorraa kenna. Wantoota bakka qorraa kaa'aa isinii jedhe bakka qorraa kaa'aa. Inni tokkoffaa nyaanni kun bilchaatee jira. Inni lammaffaa walitti daddabalamee jira. Sababa kanaaf jecha bakka qorraa taa'uu qaba. Guyyaa 15 dalagachuu qabda nyaata kana. Kan har'a dalaydan guyyaa 15 torbaan lama boodoo barbaaddan irra filatama osoo torbaan illee fayyadamtanii. Torbaan osoo jijjiirtanii jechuun har'a hojjettanii torbaan har'aa fixxan. Har'a hojjettanii torbaan. Akkaataan nyaatiinsa isaa galgalallee nyaata booda maankaa 3. Guyyallee nyaata misaa booda milaaqana booda jechuun of golcha maankaa 3. Akkasuma nyaata galgalaa boodallee hirriba dura maankaa 3. Namoonni qal'ina baay'ee qabdan haala kanaan fayyadamtan. Namoonni garuu sheeppii fi harmaa akkasuma taa'aa keessan akka isinii baasu barbaadanii yoo barbaadanii jettan aanan wajjin burcuqqoo tokko maankaa 2 fuutanii aanan ho'istanii itti kurtanii dhuudan jechuudha. Sirriitti isiniif galaa jira. Akkuma gaafilee namoonni hedduun na gaafatan nyaanni kun hormoonii hin haaromsa. Dhiiraafis tahee dubartiifis gahee guddaa qaba. Kanaaf jidduutti addaan kuttanii sooma soomus tahee akkasuma ammootuyyuu sooma warri amantii biraa qabdanillee sooma ciccitaa yookiin ammootuyyuu sooma jidduutti jechuudha. Nyaata hir'isuun dhiifama wajjin sagalee jeequmsaa keessa jira. Kanaaf inshaallahu ta'ala rabbiin nuuf haa laaffisu. Dhiifama of golcha sagalee jeequmsaa isiniin jedha. Haala kanaan saanii qadaada qabu yookiin cufaa qabutti har'a saaniin rakkoon qabu laastikii illee ni taha. Hinjiraami laastikiin ittoo itti kaayannu saanii laastikii ni taha jechuudha. Har'a burcuqqoo ta'uu qabu yookiin gizaaza ta'uu qabu kan itti keettan isatti naqxanii akkuma daa'imaa itti qadaadanii tallaaja kaattanii amma sirri deebi'ee isinii hima abbaa manaa keessanis warri abbaa manaa bira jirtan maankaa kana lamaa fuutanii aanan ho'istanii jechuudha. Obaasuun jechuudha. Aanan burcuqqoo walakkas ta'e bishaan waliin mayitanii akkuma gideetiin fayyadamuu dandeettanii isa qofallee ammootuyyuu bifa adda addaatiin fayyadamuu ni dandeettanii daa'imaniif illee guyyatti al tokko osoo aanan waliin dandeettanii obaastanii hedduu bareeda sammuu isaaniitiif qalbii isaanii humna kennuuf viitaaminoota fi albuudota hedduun kan badhaadheedha. Nyaata hedduu filatamaa ta'eef bareedaa ta'ellee akkanatti illee maan kan nyaatamuu ni danda'ama. Kanaaf hundi keessan karaa kanaan itti fayyadamaa. Indagatiin isiniin jedha itti fayyadamuu hundi keenya iyyuu qaama keenya haa eeggannu fiizikaala qaama keenyas tahee humna keenya viitaaminiidhaan adda addaa qaamni keenya sooramuu qaba isiniin jedha. Horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faaya. Obboleeyyan kee namoonni viidiyoo kana ilaaltanii jettan hundi keessan mallattoo laayikii tuqaa warri maatii koontaan